Alkan hojjedha waan ta'eef ijoollee kanas bineensi harkaa nyaatanii walitti dhufu micoota inni tana bakka baay'ee fedhii ittiin qabdan waan baay'ee ishii akka homtuu na jalaa tuqu waan barbaanneef ishiin immoo san irratti gammachuu qabdu ture. Ani immoo nan guddifadhe ture. Kanaan keessa gale garuu bineensattan keenya. Abjuun koo raawwate milkiin koo siin tolee dhahaan darbatames nan kaasne mogolee. Yoyyaa shamar gafuni hordoftoonni Saaroon Entertainmentii nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa isiniif baay'eetu jecha anis nagaadha yoyyaa egaa walirraa faffagaanneeti jirra jechuudha innis immoo sababa hojiidhaa fi akkasumallee neetworkii wal qabateeti jechuudha egaa guyyaarraa kan ammoo kan isiniif qabadhee dhufe jechuudha keessattuu dhimma daa'imman lama ajjeefamanii abiddaaniif gubaman saarratti jechuudha. Egaa akkuma isin beektani guyyaa dheengaddaati jechuudha daa'imman lama umurii waggaa 13 fi 14 jechuudha umurii waggaa 13 fi waggaa 4 iddoo tokkotti kan isaan qalamanii erga qalamanii booddee immoo jechuudha kan isaan gubaman jechuudha hedduu kan nama gaddisiisu jechuudha taateewwan kun biyya keenya keessatti yeroodhaa gara yerootti kan deddeebi'aa jiruu fi akkasumallee yeroo baay'ees immoo adabni seeraallee kan ittiin kennamnedha jechuudha. Akkuma kana yeroo jalqabaa irratti illee kan xiyyeeffatame akkasumallee sarratanyaan daa'imman lama kan isheen ajjeeftee qaltee deemtedha jechuudha. Ergisi deddeebi'ee mul'ataati kan inni ture jechuudha. Amma garuu haadha biddeenaatis kana taasise jechuudha. Hedduu nama gaddisiisa jechuudha kan abbaan ijoollee dubbatu gadda onnee nama cabsudha jechuudha. Anis haadhuma ijoollee tanaan guddifadha. Barreessachuma siqa jireen walitti dhufne amma ijoollee kun akka inni alkan hojjedha waan ta'eef ijoollee kanas bineensi harkaa nyaatanii walitti dhufu micoota inni tana bakka baay'ee fedhii ittiin qabdan waan baay'ee ishii akka homtuu na jalaa tuqu waan barbaanneef ishiin immoo san irratti gammachuu qabdu ture. Ani immoo nan guddifadhe ture. Kanaan keessa gale garuu bineensattan keenya. Egaa akkuma isinii abbaarraa dhageessan jechuudha dhuguma kun waraabessa malee dhala namaa miti jechuudha. Dhalli namaa yeroo ammaa kana jechuudha yoo si wajjin qiimii qabaate yookiis immoo si wajjin walii galtee hin qabaanne karaa biraatiin karaa si madeessu dha jechuudha kan inni barbaadu jechuudha. Ta'us garuu karaa daa'imman kanaa hedduu onnee namaatti cabsa jechuudha. Sababin isaa namni kun abbaa manaa kana wajjin yoo wal dhabdeeyyuu daa'imman kana gochuun qabdu turte jechuudha. Yoo haadha ta'uudha baattee jecha akka haadhummaatti guddiftee haati Oromoo garuu akka haadhummaatti guddiftee illee akka haadhatti illee waamuu qabdi turte malee kan ajjeeftirra kan qaltirra immoo abiddaan gubuun ishee jechuudha cubbuu cimaadha jechuudha. Dhugaa dubbachuudha biyyi keenya biyya baay'ee fokkistuu abaarsa guddaa gootottee gan dhalootatti deemaa jirtu jechuudha. Dhalataan achi keessaa qummaadee biqiluulee jechuudha. Daba jallina gara jabummaa inni mul'isaa jirudha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi waan kana jedhamee dubbatame illee kan nama saalfachiisu kan qaama namaa sorurudha jechuudha. Namni akkamitti daa'ima bor ofiisaallee dhaluuf jiru daa'ima ofiisaallee godhachuuf jiru nama akkasaa harka kan qabu sanuu daa'ima gurri duudaa homaa hin beekne hammina jallina sirratti hojjechuu kan hin dandeenye jechuudha. Namni akkamitti qaluu danda'a? Erga ajjeese immoo akkamitti abidda buusee gubuu danda'a? Qoshaashaa miti dhala namaati lubbuudha. Sana biraan immoo horii foowwaadama miti dhala namaati namarraa dhalate miti namni akkamitti namarraa dhalate namarraa uume namarraa waan hundumaa hiratee dhalate akkamitti nama akkasaa guba kun anaaf gaaffiidha jechuudha. Egaa akkasittidha kan isheen jalaa gubdee abbaan ijoollee kanaa immoo haatirraa duute gara abbaa isaatti galfatee akkuma nyaasee jechuudha OBN irraa geeffachuu dandeessu gara abbaa isaatti gara abbaan isaas jalaa du'e jennaan gara isaatti fidatee dubartii kana wajjin immoo naafa qabdu jedhee walitti dhufee fuudhe isheen garuu inni dur of sodaan samaadha waraabessa jalaa nyaata bineensi jedhee garuu isheen waraabessa caalu waraabessa isa ofii nyaatee yoo son taane kan gubeellee erga jeese booddee gubutti kennate jechuudha namni kun. Egaa inni horii qalma yookiin immoo warra qeeraan beektu jechuudha. Halkanis kan isaan hojjetan horii qalma halkanii waan ta'eef yeroo achi deemutti ijoollee kana akkas goote jechuudha. Sanuu hawaasa bal'aa keessatti kana goote sanuu miliquu isheeyyuu
waan duraan karoorfamee hojjetamee lafa taa'e wajjin wal fakkaata jechuudha. Hedduu nama gaddisiisa jechuudha. Egaa biyya keenya keessatti wanti kun yeroodhaa gara yerootti babal'ataa jira. Yakkoonni akkasii jechuudha. Yerootti haati manaa abbaa manaa ajjeeftu, abbaan manaa haadha manaa ajjeesu, akkasuma immoo ilmi abbaa ajjeesu gara jabummaatiin. Akkasuma illee dubartii tokko yeroo darbee beektu abbaa manaa ishee ajjeeftii kaatee siree maciiftu jalatti immoo owwaalte mana keessatti jechuudha. Barbaacha yeroo dheeraa booddeetti immoo mana keessatti ba'e namni sun jechuudha. Akkuma isin beektanii aanaa sadagachuu baadhu biyyuma keenya keessatti jechuudha. Lammii Oromoo jechuudha. Egaa sun egaa yeroodhaa gara yerootti murtiin sirriilleetti kennamaan jiru. Otoo adabni adabaan deebi'eeti namni akkasitti akkas waliin godhu jechuudha. Kun immoo hedduu nama qaanfachiisaa. Qaama namaa surura jechuudha. Namni illee wadhamanii akka walii wajjin hin jiraanne afaan darbaa tokko walitti dubbate illee jechuudha. Namni akka deebi'ee haaluu nama bu'u. Akkasumallee namni qofaas akka jiraatu gochaa jira. Seexan illee nama keessa buufate jechuudha. Namni jaallatee miti bara kan nama qalu kan nama ajjeesu jechuudha. Seexana keessa buufatee akkas gooyisa jechuudha. Kun immoo nama surura ajjeeftee qaltee booddee gubuun ishee ammayyuu dhiigni daa'imman ola deemtota kana dhiigni kichuu kana laba isheen jirtu shaagu isheen haqabu jechuudha. Iyyaafannoon immoo hin barbaachisa jechuudha. Malee baay'ee ulfaata jechuudha. Namni akkamitti nama akkas amanii wajjin ciisa amma akkoo manuma tokko keessa akkamitti jiraata wajjin nyaata akkamitti wajjin dhuga jechuudha. Nama sodaachisa jechuudha yeroo nuti amma keessa jiru haalli nuti keessa jiru baay'ee dubbachuudhaaf hojjechuudhaaf socho'uudhaaf hawaasa nuti keessa jiraannu baay'ee rakkisaadha. Keessattuu biyyi keenya Itoophiyaan jechuudha. Biyyi biraa yakka tokko keessattuu lubbuu irratti xiyyeeffannaa guddaa godhu. Lubbuu qofa miti jechuudha. Bineensa irrattuu jechuudha xiyyeeffannaan isaan godhan jabduudha jechuudha. Keenya garuu lubbuun akka titiisaa ilaalamuu yeroo itti dhiiftee keessa jirti jechuudha. Yakki ijoollee kana seeraan qabamuu qaba. Iddoolee kennamuu qaba malee akkasutti gadi dhiifamuu ta'e boriif taanillee kan kana caalutu dhufaa jira jechuudha. Kan kana caalu. Kunis immoo dhimma siyaasa wajjin wal qabatee dhaloonni akka walitti tokkummaan akka hin jiraanne akkasuma sana dabalatee illee namni walillee dirmachuu akka argeellee walii galuu akka inni kan godhe warrootuma siyaasa gaggeessina biyyattii hoogganna jedhanii kanarraa dhufe jedhee yaadaan akka kootti maddi jibbinsaa kun achirraa dhufe. Egaa biyya keenya nagaa haa buusu. Namni gaasichi walamanii waliin jiraata kan jedhus nama qaanessa. Ola deemtonni kun immoo hedduu nama gaddisiisu. Gumaa isaanii waaqayyoollee haa baasu. Isaaniif immoo boqonnaa gaarii haa kennu jenna. Abbaa kee yookiis immoo abbaa daa'imman kanaa immoo laphee isaallee firoota isaallee jajjabina guutuu haa kennuufi maal wanta jennu hin qabnu kaasa jammar jechuudha. Nama sana ijoollee daa'imman sana deebisuu hin dandeenyu. Kana jechuufi nama sana deeggarrellee dubartiin kun akka isheen qabnu taasisuudha. Kanaaf wanti godhamu tokkollee hin jiru jechuudha. Innaa kanas hin jechuu barbaada. Yaadaa fi komee yoo qabaattan immoo na barreessuu hin dagatiinaa. Like, subscribe, share gochuus hin dagatiinaa sin jechuu barbaada. Yoo yaa.